Hello. Hello. Ah, Najala bada baita. si jalaa bade. Ayya sirritti aluwaa siifaa himuuti amma. Mee jalqabaa qabeette onneedhiin. Boodatti deebisa sirritti himi. Toomaas. Hello. Jalaa sirritti. Ayyaluwaa. Waan Mee dubbicha jalqabaa qabe. Aga dhumaatitti natti mee haalli lafichi silaa investimentiidhaaf kenname jedheen irraa kaasiti. Na beeksisime. Duraan dursee akka wallootti gaafa godinni Oromiyaa walloodhaan hundeeffamtu kamiseen jechuudha. Warroota bebbeekamoo fuudhanii lafa kana abbaa qabeenyaa goonaa lafa kana ni misoomsaa callaan isaatis nu fayyadaa midhaanis nu dhiyeessaa misoomaa fi jaaniini jaarsoleen keenya barumsa waan hin qabneef harkaa fuudhanii daangaa hektaara amma jenne kanaa gadi hektaara xiqqishuu takka daangaa godhaniif. Achiin Alamuddiiniif jechuudha. Babal'ifachaa qe'ee buqqisaa babal'ifachaatuma warra qe'ee irraa buqqisee lafa bishaaniirra gashe amma warri ganda san jiru mana isaanii yoo dhatte manni isaanii keessa bishaanii lafa gogaa garuu warra Alamuddiin kanatu qotataa jechuudha. Akkanumarraan darbee midhaan achirraa galu gabayaa keenyatti hin bahu. Makiinaa dhedheeraa kanaaf fe'amee deema fageenyatti kan gurguramu galabaa isaatis horii keenya nuun nyaachisu. Citaa keenyas isarraa'uu gabaatti nuun dhiyeessu. Citaanis ni fe'ama. Kanarra dabarsee namoota keenya namoota achirratti bobbahanii godaananii ta'an uleen tumani dhalaa teenya gudeedani. Dabalataan bara 28 kana keessatti namoota 161 kan lubbuun isaanii wareegaman jechuudha. Sababii kanaan sababni isaadha addunyaa midhaan nyaachiftee maali jechuudhaan halkan dhaqanii dhahanii ajjeesan. Nuti barbaanneetuma nama du'aa qarbachuu achi takka ummati Oromoo achirra jiru warroota sanis ajjeeseen beeku. Dubbiin dhumaa amma raayyaa ittisaatiin fi qeerroo walitti buutee mucaa tokko akkuma duraan dubbannetti mucaa tokko kan barbarii isaa keessatti aramatu sababii addunyaan midhaan nyaatte jechuudhaan makalaakaa fi poolisiin itti deemu mucaa achitti uleen dhahee jennaan maafina dhoottan ani yakkan qabu ani badiin qabu orguutii keessan jiraati maasaa lafa Alamuddiin keessan dhanne maafina dhoottan guunni jee lafaa ka'u asin rasaasaan mata madhaanii jeesanii. Mucaa tokkos akkasuma warruma aangoorra qabu ijoollee sunis sanis ni jeesan warra alaabaa abbaa gadaa tana maaf uffattaa tuni maali jechuudhaan sababa kanaan waraananii ajjeesanii. Maaliin waraana? Jechuun yaadaan waraananii jechuudha akkanumaan haasa'umaan. Akkanumaan rasaasa walitti butanii mucaa sanii nu jalaa galaafatanii mucaa bareedaa. Akkasitti ijoolleen teenyatuun egaa ummati Oromoo naannoo sanii lubbuu isaati lubbuma isaa du'a isaati achi faayidaa lafa sanirraa dhabeen hiriira nagahaa lafa kanarratti godina gaafannee waa'ee lafa kanaa ni baana jennee gaafa gaafanne dhorkamne hugguramne. Isatti galuu kee dura. Gaafa lafti kun ugguramee ture. Duraan barana godhaa ture ugguramee ture. Kallattiin hin ugguramne afaan hin gaafatamee jira dhiyooma tanatti gadduurratti malee san duratti afaanumaan lafa kanarraa nu waaqanii jaa'etuma uummatni dudubbata. Deebii quubsaan hin jiru. Sochii qeerroo ammaa kana keessatti wanti raqee tuqamee hin jiru. Hin jiru dhiyoo tana gaafa abiyyi aangootti ol baheen sababii aangootti ol baheen abiyyi gaafa baatii 2. Gadduun gaafa kamisee irratti dhufe ni gaafanne. Lafarraa akka ka'u Alamuddiin hin misoomsine lafarraa nuuf haa ka'u gaafa jenneen gadduun mataa isaatii baala investimooti jedhee afaan Amaaraatiin yoo kan misoomsan taate badhaasa qabanii yoo hin misoomsine hin ka'anii jee himeera jechuudha ofumaa isaatiifu. Kanaafuu gadduunis waan akkanaa kaa'ee jira namni nu miidhaa jiru warra godinarra taa'uu jirudha. Inni duraanis ture nu miidhaa ture inni ammas dhufe waa'ee lafa kanaatis nun dubbatu inni immoo haaromfames warruma duraan kantiibaa ture itti aanaa ture uummata keenya cunqursaa yookaan rarraasisaa yookaan hiisisaa ture santu bakka san taa'ee
isaanis furmaata nu godhuu hin dandeenye. Kanaaf amma warra yeroo sanii taayitaarraa qabsoo qeerrootiin taayitaarraa ka'antu deebisanii ammas dubbii kana haaromsanii gaafa wayyaaneen mataa jabaataa dhuftee yookaan immoo qeerroon biyyaaf jecha mataa isaa gadi qabataa dhufe amma isaan of jabeessaa dhufanii qeerroo barbadeessuudhaaf kana godhan immoo sababa maaliitiin walitti bu'iinsi kun dhalate? Sababi walitti bu'iinsaa dhalate gaaffii gaafatameen warri ijoollee tana ajjeese warra dhihoo baadaa biyyaan qottu ol bahe sababi ijoolleen harka nageenyaa duuteen hiriira bahameen gaaffii guyyaa 3 isinii deebifna seeratti dhiyaatan nuun jaaniin deebi'uu dhabuudhaan guyyaa 15 turuudhaan lafa san akka dhadhee qeerroon 200 to'annoo jala oolchitee zabeenyaa isaatis to'annoo jala oolchitee mandugootti ergameen makalaakaa bulchaan gandaa yookaan godina kamiseedhaa ol nutti gadhiisee fixaadhaa qeerroo kana of fixan malee jireenya hin qabnu jee nutti ammaree kan walitti bu'insi dhufe. Nama meeqatu miidhame walitti bu'insa kanarratti? Walitti bu'insa kanarratti qeerroo irraa nama 3 nama achirra bobba'e keessaa dura ta'an gandaa gaafa nu makalaakayaan nuuf fe'amee baadiyyaa kee facaafnu qeerroon haaromsaa ganda doodhoo gubbaa jiru kan ganda bulchu jechuudha. Dura ta'an gandaa ijoollee mana dhossee raayyaa ittisa jalaa miliksee dhossee achirra ballagamee oggaanni gadi bahu kan uummanni dhossame jee kiloggaatti godhee achumaan dura ta'an gandaallee ni du'e inni mana keessatti dhokatellee ni jeesan jechuudha. Isaa wajji 3. Yoo gaafa guyyaa meeqaati kan kun raawwatame? Gaafa guyyaan 25ti. Gaafa 25 ji'a 12ffaa kana? Ayyee. Achirraa lafee sun konkolaataadhaan qarshii 20 kan deemamu guyyaa 3tti qeerroon 200 saara kee faca'ee waraana oraarii 10 nutti fe'ee kan lafarraa nu arraabuu ka'ee 15. Ayyee amma immoo eega isin nama meeqatu gaara ba'e baqatee ganda keessaa? Ganda keessaa tokko achumatti du'ee yeroo sanii nama 200 jenneerraa nama 190 ni faca'e adda faca'ee deeme jechuudha. Abbaa facaatan isin jala deemuu jiranii? Nu jala deemuu jiran kaleessalleen lafa meetira 100 nu jala gahanii nurraa garagalanii edaas lafa kiiloomeetira 10 gahanii garagalan jedhanii ol hin dhufne jedhanii deebisanii. Ayyee. Har'a qofaadha kan nu jala hafan isaan malee ololaan nu jaluma jiranii yaadachaanis nu jaluma jiranii nutillee namni 100 kanarra dhumee jira nama 180 kana akka harka kennan nu barbaadan isaan ammallee nu harkan kennanne jennee morkannee taa'aa jirra jechuudha. Amma isin raashina yookaan immoo nyaataa fi dhugaatii fi yaalii argataa jirtanii? Ammaaf nyaataa fi dhugaatii bakka hin argannu amma namni 43 bakka takka jira nu birallee ka jiru nama 10 akkanumatti faffacaanee jirra. Ayyee. Gandumarraa egaa ummati keenya nu lafa kana egaa nu walumaan dhaabbatu jirra warra tiffattoota wajjin kan jirru nu waliigallee jechuudha. Tiffattoonni haqa keenya nu sin dandeenya mootummaatti harka hin kenninaadha waan wajjin lolla nuun jedhanii isaan wajjin wal jaalannee waliigallee jirra addunyaa keenyaaf lafa keenyaaf dhumtan nuun jedhan. Qeerroo fi hawaasi keessan immoo maal jechaa jira? Waliigalanii jiran isaan haqa irratti kan dootanii har'as borus numati irra du'u jira ammaan booda garuu hin doonu ni jeefna jedhan isa. Amma isin hawaasa keessan maal gaafachuu barbaaddu hawaasa kutaa Oromiyaa hunda? Hawaasi keenya kutaan hundi waan kanarratti dhimma kanarratti akka hirmaatu ammas warri hafan hoo jiraatan akka itti ka'u dhaamsan dabarfadhanii gabaabumatti jechuudha. Guutuun godini kamisee aanaa 7 of jalaa qabu kun akka itti sassoohu ta'uu qaba jechuudha. Aanaan 7. Gargaarsi isin kutaa Oromiyaa biraarraa barbaaddan hawaasa keessan Oromoo biraarraa? Gargaarsa Oromoo biraarraa barbaannu gargaarsi inni guddaan kallattiidhaan miidiyaan akka nu qaqqabu dhimma keenya kana akka nu dubbatu inni lammaffaan warra siyaasaan bishaataa ta'an namni tokko kamisee irratti dhufanii waan kana akka nu hiikan rakkina kana akka lafti kan Oromoo ta'e akka kana dhufanii nu dubbatan kabajaan isaan gaafanna inni guddaan kana kan nu fayyadu jennee gammannu nuti. Qabsaa'ota Oromootiif dhaamsi isin qabdanu jira? Qabsaa'ota Oromootiif nutis qabsaa'otuma akkuma Oromoo waliigalaati yaa saba guddaa yaa saba bal'aadha nu quba qabaadhaadha nuti haala qabeenya keenya irratti dhumaa jirra nuuf dirmadhaadha
yaadaanis ta'u bakka jirtanii nuyis nu quba qabaadhaadha waan ta'u jirru ni gartanii haqa keenya irratti duu jirra nu qaqqabaadhaa jennaan isaaniinis. Seenaa hawaasa Walloo duriirraa waa yaadachiiftu qabdaa? Ni yaadachiisa warra Walloo. Maal yaadachiiftu? Namoonni waan kana akka qeerroos nu jalaa bitaa jiru. Mahammad Umar nama jedhamu. Namni sun qeerroo bitaa jira. Fakkeenyaaf abbaa qeerroo keenya awwaluu nama jedhamu qalloo magaalaa qalloo irraa maallaqa feestaaliin dhaqee ati akka qeerroodhaaf hin bitamne kunoo har'arraa kaaftee gaafa jee maallaqatti kennu ani irbuu sheeneen jira qeerroon akka amantii keenyatti ani gara masgiidaa deemuun jira maallaqa kee qabadhu deemi je'eeni irraa garagalee qeerroon keenya akka gurbaa sun Mahammad Umar sun akka diina qeerroo ta'e akka beeku inni immoo kan isa maallaqa baaseetti kennu Ahmad Sanii fi Aammi akka ta'e akka hubatan isaaniif hin dhaaba. Isaanis isa feete bitii isa feete ajjeechisiisi jaaniin jechuudha. Aammeen kun eenyu? Aammiin kun itti aanaa bulchiinsa godinaatii fi dhaabaati inni. Ahmad San kun immoo bulchiinsa godinaati. Kanaaf amma bulchiinsi godina addaa Walloo qeerroo Wallootti duulchisaa jira jechuudha raayyaa ittisa biyyaatti wajjin. Seenaa Walloo duriirraa ani xiqqoon si yaadachiisa. Walloo gaafa uummanni empaayeroonni gabroonfataa uummata raayyaa fixanii gara Wallootti gad dhufan Yohaannis. Guyyaa tokkotti yeroo muraasa keessatti uummata 22,000 waa ajjeesee amantaa keessanii fi eenyummaa keessan jijjiiradhaa jedhee. Hawaasni Walloo sana didee ofirraa waraaneetu gabrummaan akka kutaa Oromiyaa biraatti hin ceene godhee hambise. Har'allee jabinaa fi gootummaa Oromiyaa kanaan hawaasni Walloo itti fufee jira. Mee kanarraa kaateeti maal jetta kutaa Oromiyaa biraatiin? Dhugaadha sun seenaan lafa booru jedhamutti irratti uummati keenya kan walitti dhume. Waa'ee seenaa sanii na tokko keessatti galatoomaadha. Sanis kan akkana godhaase Yohaannii fi Tewodiroos amantii tokko qotiyoo tokko walitti kenneef jechuudha. Qotiyoo tokko. Musliimaa fi kiristaanni basmaam jeen qalee akka nyaachisu. Sababii kanaan ummati keenya waan san hin nyaannu jee dhossee waa jalatti guduuffee dhoffatee jechuudha akka nama nyaatu godhatee didaa ture jechuudha. Sababii saniin ummati keenya hedduu dhume jechuudha akka biyyoon lakkoofsaan hagana hin jaamne. Kaan qaqqalee labbaatti haare Maqdalaa achitti fixee. Ammas wanni kun wama akkasii nutti fakkaata ogoggu seenaa kana dhugaadhaan yoo dubbisan laalan warri waggaa dubbifnee laallee gocha kanas laallu wama akkasii waan akka nurra jiru nuuf fakkaata nuti. Qeerroo hundatti maal laammattamu? Qeerroo hundaan wanni hin jiru keessattuu nuti namoonni 800 bosona jirra qeerroon magaalaa keessa jirtan wanni isinii dhaamu waltajjii feete irratti sodaatina ija dhiibaadhaati. Hanga jirrutti yoo nuti dhumne Oromoon bal'oon Oromiyaa waan nu booda jirtuuf dhiigi keenya waan jiruuf firri keenya guddaa waan jiruuf waltajjii takka irratti sodaa malee haqa qabdanii fi haaromsa keessan kallattiidhaan gadi kaadhaa itti fufaan jedhan. Ayyee ulfaadhu. Isinis ulfaadha.